ilmaan Oromoo waa tokko isiniif dhaama. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti baatanii aarii keessa garaa keessanii qabdan quuqama garaa keessan keessa jiru baafachuuf gaafa kaatan osoo dhimma amantaatiin wal qabsiisuu baattanii baay'ee natti tola. Sababii isaas amantaa fi siyaasni tasuma waliin argu waan ta'eef. Amantaan waan biraa, siyaasni waan biraa. Amantaan dhimma lubbuuti, siyaasni waan biraati. Gaafa namatti baafachuu kaatan dhimma amantaa wal qabateen osoo wal qeequu wal xiqqeessuu baannee baay'ee tokko natti tola. Isiniif galee maaliif jennaan namni waan barbaadetti amanuu danda'a. Garuu amantaa namaa xiqqeessuu, amantaa namaa qeequu mirga hin qabu. Eenyumtus mirga hin kennuuf. Waan barbaade amanuuf garuu mirga qaba. Garuu amantaa namaa xiqqeessuu mirga hin qabu. Kanaaf gaafa gabbaatanii keessa garaa keessanii waan isinitti dhagaame baastanii dubbachuuf kaatan amantaa fi siyaasa adda baafadhaatii beekaa. Jechi sun jettan sun nama san bichaadha moo obboleessa koo obboleetti koo na bukkeetti hin hubamoo hin hubu. Jechi sun boru na gaafachiisa moo nan gaafachiisu jedhaatii adda baafadhaatii tilmaamaa dubbadhaa. Maaliif jennaan wanti arraba ofiin yookaan afaan ofiin dubbatan deebisee waagaa nama kaffalchiisa waan ta'eef. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota Taaddaluu YouTube nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu. Isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na bira qabdu isiniin jechuu jaalladha. Tole deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessanii oolu. Samoona kana obboleessi keenya Yaarid miidiyaa irratti bahee amantaa ortodoksii walitti qabee arrabsaati kan jiru kan dhagaas kan argaa jirrudha waan ta'eef jechuudha. Ilmaan Oromoo ani tokkoffaa yeroo baay'ee wanti na dhibus wanti dubbachuu barbaadus amantaa fi siyaasa adda baafadhaatii beekaa. Maaliif jennaan amantaa fi siyaasni tasuma waliin argu. Amantaan dhimma lubbuuti waan ta'eef. Kanaaf obboleessi keenya kun akka kanatti gadi ba'ee jecha fokkataa jecha hin bareedneen gadi ba'ee gaafa walitti qabee anas ta'ee obboleessa koos obboleettii koos haa ta'u dhimma kan nama kamiyyuu nama amantaa ortodoksii ta'e tokko kan inni arrabsu gaafa nama tokko yookaan nama xilaacha irraa qabdu tokko nama sanatti baafachuu kaatu jechi nani jedhu suni nama sana qofa moo nama na bukkee jiru obboleessa koo yookaas obboleettii koo illee ni huba. Jechi sun boru ana na gaafachiisa moo nan gaafachiisu jettanii tilmaamtanii osoo dubbattanii baay'ee bareedaadha. Sababii isaas dhimma amantaatiin eenyumtuyyuu nama hin dhiisu. Namni kamiyyuu amantaa yoo ati amantaa koo kabaje ani amantaa kee kabaja yoo ati na kabaje ani si kabaja. Sababa ta'eef eenyumtuyyuu amantaa ofiitirratti nama hin dhiisu. Sababii isaas abbaan waan barbaade amanuu hin danda'a. Waan barbaadetti amanuu mirga qaba. Garuu amantaa namaa xiqqeessuu fi amantaa namaa qeequu eenyumtuu mirga hin qabus mirgillee hin kennamuuf. Sababii isaas amantaan dhimma lubbuuti waan ta'eef. Maaliif abbaan waan barbaadetti amanuu mirga qaba. Garuu amantaa namaa tuquu fi amantaa namaa xiqqeessuun baay'ee nama gaafachiisa waan ta'eef obboleessi keenya baay'ee parsantii dhibbatti ani akka hootiin dubbataa jira. Namoonni baay'ees akka ilaalcha isaaniitti dubbachuu danda'an. Dogongortee jirta dogongora kana hin jedhamne keessadha kanatti galte. Maaliif jennaan dhimma amantaatiin eenyumtuyyuu irra siif hin darbu. Eenyumtuyyuu jechuudha. Ani Oromoo ta'ee ati Oromoo taatee yoo amantaa keenya gargar ta'e ati amantaa koo naan kabaju ani amantaa kee siif hin kabaju taanaan jireenya hin taatu. Sababa kanaan immoo namoonni hedduun lubbuun darbu namoonni hedduun miidhamuu ta'a. Maaliif yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti as baatanii amantaa namaa xiqqeessuu nama arrabsuu xiqqaa guddaa akka fizik gootanii nama arrabsaa oolu irratti
sababa sana miskiinni warri homaa hin beekne warri badii tokko hin dalagne immoo lubbuun isaanii darbaa ture. Ammas taanan obboleessi keenya kun parsantii 100% dogoggoree jira. Dhimmi kun dhimma amantaati waan ta'eef kanaaf namni kamiyyuu taatan jechuudha. Maaliif inni amantaa namaa xiqqeessu kun boru mana sanii mana kanaas dhaquu danda'a. Maaliif kan amantaa namaa jibbu kan amantaa namaa xiqqeessu seexana waan ta'eef. Sijjammar namni waaqa beeku namni amantaa qabu amantaa namaa hin tuqu. Maaliif waaqa beeka waan ta'eef. Inni amantaa namaa xiqqeessu seexana. Maqaan isaayyuu seexana sababa ta'eef. Kanaaf maal jechuu barbaadetan ani akka nama tokko akka dhuunfaa kootti ani amantaa koo nan jaaladha. Akkuma amantaa koo jaaladhullee amantaa namaallee nan jaaladha nin kabaja. Sana kan ta'u garuu yoo namni sun amantaa koo jaalate amantaa koo kabajeedha. Maaliif amantaan garaagara ta'uu rakkoo tokko hin qabu. Garuu wal jaalatanii wal kabajanii wajjin jiraachuun suni yoo ammanani amantaa kee kabaju sana ati amantaa koo kabajeedha. Ani akka nama dhuunfaa tokkotti akka koottiin dubbataa jira jechuudha. Kanaaf osoo ani amma dubartiidha. Dubartiin kuni ati ansi bukkee dhaabbadhee ati amantaa koo akka kanatti arrabsita. Ansi bukkee jira ta'e jechuudha. Si harkatti du'a malee si harkatti du'ee ka'ee illee balleessa malee sin dhiisu. Maaliif dhimma amantaati waan ta'eef. Amantaan sun anaaf lubbuu kooti jireenya kooti waan ta'eef. Abbaan akka itti amanetti abbaan akka laphee qulqulluudha amanetti ittiin jiraataa jira jiraates jira waan ta'eef. Kanaafuu gaafa gabbaatanii toonii akka barbaadatti dubbachuuf kaatan amantaa fi siyaasa gargar baasatii beekaa. Dhimmi amantaa kun yeroo baay'ee sababa isin miidiyaa irra teessanii namoota walitti buusaa ooltan amantaa namaa arrabsaa ooltaniin namni waa tokko badii tokko hin dalagne immoo dhumaa turanis ammallee wanti kun hin dhaabbanne. Oggaa karaa tokko jedha karaa tokko caba karaa tokko asiin hojjedhan karaa tokko garuu dhimma amantaa kan osoo of jala butuu baattanii baay'ee bareedaadha. Dhimmi amantaa of jala butaniitti dhimma amantaati wal arrabsuun ereginuu waliin ga'u. Obboleessaaf obboleettii wal ajjeechisiisa. Maaliif jennaan amantaadha waan ta'eef. Kanaaf obboleessa keenya baay'ee parsantii 100% dogongortee jirta. Dogongorri kun immoo namni haala salphaadhaan haaluma xiqqoo tanatti siif dhiisullee dogoggora kana haala dhiifamaatti si jijjiirallee sitti fakkaatiin tarkaanfii tokko hagas irratti fudhatanitti eenyuyyuu siduu kan deemu. Kana hin goone taanaan immoo eenyumtuyyuu dhuguma amantaa sana amanoo ka amantaa sana hordofaa hin jiru jechuudha. Akka gama kootti jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een namoonni ilaalcha akkanaa qabdan namoonni namoota baay'ee walitti buusaa ooltan namoonni namaaf nama walitti fidaniitiin iyyuu jechuudha waa'ee amantaatiin wal lolchiisaa ooltan waan akkanaa kanarraa osoo wal qusannee osoo wal kabajnee baay'ee barbaachisaadha. Namni kan waliin jiraachuu danda'u yoo wal kabajeedha. Wal kabajuu jechuun immoo karaa tokko wal xiqqeessaati karaa tokko wal arrabsaati miti.